hamar candlestick jechuun candlestick patternii piraayisiin duraan gara bearish structure qabaatee gara gadi deemaa ture trendii down trendii san xumuruu isaatii fi piraayisiin kana booda up trendii yookaan immoo bullish structure eegaluuf akka deemu kan nutti agarsiisu tahee wiikiin gara gadi dheeraa kan qabuu fi boodii xiqqishaa kara gubbaatii immoo wiikii xiqqishoo yookaan immoo kan wiikii hin qabne kaandilii taheen hamar candlestick pattern jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma kaandiliin kun bakka kanatti maal ta'e bearish kaandilii waan ta'eef bakka kanatti ni baname. Eega banamee booda gara olitti ol deebi'eeti maal godhee bakka kanatti erga banamee booda ergasitti banamee booda xiqqishoo gara olitti olii qeetuma osoo hummaa takkan uumin gad deebi'ee asitti loowuu kana uumee ol deebi'ee naannoo kamitti cufamee bakka kanatti cufamee jechuudha. Kanaafuu gaa dheerina wiikii kanaa asirraa ka'ee hanga bakka kanaa jiru yoo ilaallu ta'e fakkeenyaaf asii ka'ee hanga asitti kan jiru kana yoo ilaallu ta'eef boodii isaa kana xiqqaatee xiqqaatu harka lamaan ni caalaa jechuudha. Hara gubbaa isaatti yoo ilaalle ta'e immoo wiikii inumaayyuu hin qabu, upper wiikii hin qabu. Kanaafuu candle formationii bifa kanaatiin maal jechuu ni dandeenyaani isii kanaan hamar candle jechuu ni dandeenya jechuudha. Hamar candlein kun egaa halluu garaagaraa qabaachuu ni danda'a. Yoo inniif red yookaan diimaa kana ta'es inuma ta'a, magariisa kanaanis inuma ta'a. Garuu immoo tirendii buulishii yookaan immoo akka tirendii sirrii strong ta'e agarsiisuuf osoo magariisa kana ta'e kan filatamu ta'a. Asitti buulishii structure kana keessatti immoo buulishii candle kana keessa yoo ilaallu ta'e piraayisiin buulishii waan ta'eef eessa baname bakka kanatti ni baname. Ergaasi banamee booda seelaroonni dhufaniiti hanga ta'e gaxoofanii bakka kanatti loowuu kan akka inni uumu erga taasisanii booda piraayisiin ol deebi'ee bakka kanatti haayii uume iddumatti haayiitti uume sanitti deebi'ee maal godhe jechuudha bakkuma sanitti dhufee kiloos godhe jechuudha. Kanaafuu gara gubbaatii upper wiikii inumaayyuu hin qabu jechuudha. Kanaaf candlestick formation bifa kanaatiinis maal jechuu dandeenyaani asirratti deebinee hamar jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Hamar jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Garuu irra hedduutti bullish structure sana agarsiisuutiif kaandiliin hamariin isiin magariisaa kana osoo taatee filatamtuudha jechuudha. Deebi'ee immoo hamar candlestickiin kun bakka support zone irratti osoo kan mul'atu taate akkaan winning probability trade keenya kan nu guddisu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf piraayisiin haala kanaan akka kanaatti bifa kanaan gara gadi deemaa ture. Zoonii kana erga dhufee booda bakka kanarratti support zoonii erga seenee booda kaandilii wiikii dheeraa qabuu fi upper body xiqqishaa qabu kana nuuf uummataanaan asirratti baay'ee seennee stop loss zileega keenya booda take profit keenya immoo karaa gubbaa kana kaa'uun piraayisiin bifa kanaan gara oliitti deema jennee anticipation akkasii akka nuti fudhannu nu taasisuu ni danda'a jechuudha. Walumaa galatti hamar candlestick jechuun tirendiin tokko tirendiin gara gadii ture gara oliitti deebi'u kan nu agarsiisuu fi boodiin gara olii xiqqishaadhaa fi wiikii gara gadii guguddaa kan qabu ta'e yeroo hedduu immoo halluu diimaatiinis ta'e halluu magariisaatiin kan dhufuu fi irra hedduu immoo naannoo support zooniitti yoo argamu taate winning probability keenya kan nu guddisu ta'uusaa laallee kan hubachuu dandeenyu ta'a jechuudha. Isaan kana immoo fakkeenyaaf yoo ilaallu ta'eef asitti fakkeenyaaf yoo fudhattanii ilaaltan ta'e piraayisiin maal godhee bifa kanaatiin gara gadiitti deemaa ture haala kanaan akkana jechaa gara gadiitti deemaa ture ergas dhufee booda kaandilii boodii gara olii xiqqishaa qabuu fi relatiively wiikiin isaa kun boodii kana xiqqaatu dachaa lama si'a lamasaa kan dheeratu waan qabuuf kaandilistikiin bakka sanatti uumamte sanaatiin maal jechuu dandeenyaani hamar kaandilstik jennee piraayisiin gaafanni bakka kanarra cufamu bakka kanatti baay'ee seennee kana booda piraayisiin keenya gara fuulduraatti gara oliitti ol deemaa yaada ijoo qabannee teek piroofitii keenya iswingi haay bakka kana jiru kana taargeet godhannee hanga asiitti teek piroofitii keenya fudhannee tireedii bareedaa akka kanaa fudhachuu kan dandeenyu ta'uudha isaatii jechuudha. Fakkeenya biraatii yoo ilaallu ta'eef asitti immoo maaltu ta'e piraayisiin dhufee maal godhe asiin haala kanaan akkanatti gad deemaa dhufee maaliif bakka kanatti iswingiloo kana dhufee bireekin godhe iswingiloo bakka kana jirtu kanallee dhufee bireekin godhe asitti illee iswingiloo bira dhufee bireek godheeti osoo asiin ol garagaluu eegaliniin dura beerish tirendii ture kan duraan beerish ta'e yookaan immoo daawun tirendii ture kana maal godhe bakka kanatti kaandilii boodii xiqqishaa qabduu fi wiikiin gara gadii wiikiin loowar wiikii dheeraa qabu kanaatiin waan uumamteef jecha bakka kanaatiin hamar jennee naannoo kaandil kiloosii isaa kanatti bakka inni cufama kanarratti baay'ee poozishiina seennee stooppiloosii keenya jala kana kaa'uun teek piroofitii immoo asiin dhufnee iswing istiraakchires gubbaa jiru kana taargeet goonee piraayisiin asirraa ka'ee hanga inni naannoo kana dhufutti akka inni teek piroofitii keenya nuuf kennutti tireedii fudhachuu ni dandeenya jechuudha.
Fakkeenyaaf asirratti immoo asirratti yoo ilaalu ta'e maal ta'e piraayisiin asii ni dhufee maal godhe irraan gadee deemaa ture bifa kanaatiin akkanatti irraan gadee akkanatti akka bifa kanaan istiraakcharii akkasii uumaa dhufeeti naannoo kana gahee naannoo kana erga gahee booda maal godhe bodii xiqqoo kaandilii bodii xiqqaadhaa fi wiikii gara gadii dheeraa qabdu kana uumeeti bakka kanarratti maal uume hamar kaandilii nu kennee jechuudha. Kanaafuu kaandilii kiloosii kanarratti dhufnee bakka kanarratti intirii baay'ee intirii seennee istooppiloosii keenya kaandilii kana jala kaa'uun teek piroofiitii keenya asiin gubbaa kana naannoo kana keenyee bifa kanaatiin tireediin ol deemee teek piroofiitii keenya kanii nuutu quxaasisuullee ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu piraayisiin duraan daawun tireendii ture karaa aap tireendii kan eegalu beerish istiraakcharii irra ture gara buulishiitti jijjiiramuusaa kaandilistik paatarnii nutti agarsiisu akka kanaatiin hamar kaandilistik jennee lafa kaa'uu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Amma asitti fakkeenya biraa tokko fudhannee yoo kan laallu ta'eef piraayisiin maal godhe bakka kanatti naannoo kanatti iswiingi loo bakka kana jiru kana dhufee bireek godhee asitti illee iswiingi loo bakka jiru kana dhufee bireek ni godhee bifa kanaatiin bireek godhaa dhufee booda gad dhufee asitti kaandilii boodii xiqqoo fi loowur wiikii dheeraa qabdu kan asitti nu uume. Kanaafuu kaandilii kanarratti intirii keenya intirii baa intirii seennee istooppiloosii kana jala kaa'uun teek piroofiitii immoo kii leevalii nu fuuldura jiru. Fakkeenyaaf piraayisiin bakka kana maatu ture asumaatu ture saappoortii ture erga kanatti biree godhee gadda biree booda zooniin kun gara rezistaantiitti waan deebi'uuf dhabee dhabuu piraayisiin naannoo kana rispeektii waan godhuuf jecha piraayisiin kana booda gara fuulduraatti ol deemee asirratti teek piroofiitii keenya rezistaantii zoonii fuuldura keenya jiru kanarratti kaa'uu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Barbaachisaa ta'an immoo kii leeveliilee fuuldura jiran fakkeenyaaf naannoo kanatti iswiingi istiraakcharii yookaan iswiingi hayi bakka kana jiru kana akka teek piroofiitiitti keenyee akka TP2tti akka teek piroofiituutti naannoo kii leevalii bakka kanaa jiru kana fudhachuu dandeenya. Garuu xiqqaatu teek piroofiit waanii keenya kan nuti fudhachuu qabnu teek piroofiit waanii keenya kan nuti fudhachuu qabnu eessa ta'uu qabaa? Kii zooniin fuuldura keenya jiru kan duraan reezistaansii ture saappoortii ture amma immoo karaa reezistaansii jijjiirame kanarratti teek piroofiitii duraa keenya fudhachuu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Amma immoo fakkeenyaaf egzaampilii isa dhumaa yookaan immoo fakkeenya isa dhumaa yoo kan laallu ta'eef piraayisiin maal godhe bakka kanatti deemaa tureeti naannoo kanatti maal uume fakkeenyaaf bakka kanatti iswiingii low tokko jira iswiingii low biraa jira iswiingii low sadaffaatu jira zooniin akkatti iswiingii low itti uumamte kanaatiin zoonii saappoortii zoon jechuu ni dandeenya. Sanboota piraayisiin erga deemee booda dhufeeti zoonii kana seenee erga zoonii kana dhufee taaf godhee booda piraayisiin bakka kanatti bodii xiqqishaadhaa fi kaandilii dheeraa kana nu uume. Kanaaf bakka kanarratti baay'ee poozishiina seennee istooppiloosii keenya kaandilii san jalas haa ta'u yookaan immoo saappoortii zoonii kana jalaatiin keenye teek piroofiitii keenya immoo iswiingi istiraakcharii fuuldura keenya jiru kana taarget godhuun bifa kanaatiin tireedii saksesfuul ta'e kana akka fudhannu taasisuuf ni dandeenya jechuudha.